baay'ee nama gaddisiisa. Silas biyyi lafaa abdii hin qabnu. Isheerraa waan gaarii hin eeggannu. Waan baay'ee nama gaddisiisu, gadda laphee namaa cabsudha. Nagaa Waaqayyo isiniif haa baay'atu. Hordoftoota Abbee Miidiyaa akkam jirtu nagaa keessanii? Ani obboleettiin keessan baay'eetti nagaa koodha. Isinillee akka nagaa qabdan abdiifamattiin qaba Waaqayyo bira. Dhugaa gadda baay'ee lubbuu namaa laphee namaa cabsuuf nama gaddisiisu jechuudha. Konkolaataan taataa ganda Wallagga Bahaa magaalaa Shaambuu irraa namoota fe'ee gara Finfinnee osoo deemaa jiru kufaatii hamaadhaan kufee lubbuu namoota 40 iddoo tokkotti darbe. Dhugaa baay'ee nama gaddisiisa. Baay'ee nama gaddisiisu. Dubbachuuttis namatti ulfaata, callisuuttis namatti ulfaata jechuudha. Lubbuu nama 40 guyyaa tokkotti dhabuu jechuun baay'ee ulfaata jechuudha. Dhugaa Waaqayyoo baay'ee ulfaata jechuudha. Ani hiyyatti amma umurii kana amma kana ga'etti guyyaa tokkotti lubbuu nama 40 darbee man jira dhagees hin beeku, argees hin beeku. Garuu wanti deemaa jiru waan baay'ee namatti dhaga'ama dhugaa Waaqayyootiif jechuudha. Lubbuun 40 jechuun guyyaa tokkotti darbuu jechuun nama 40 guyyaa tokkotti dhabuu jechuun dhugaa Waaqayyootiif baay'ee nama gaddisiisa jechuudha. Yoo dhiiga keenyas ta'uu baate, yoo obboleessa keenyas, obboleettii keenyas, maatii keenyas ta'uu baate gaafa arginu, gaafa dhageenyu baay'ee bakka dhugaa Waaqayyoo nama itti dhaga'ama jechuudha. Waan gaariin dhageenyu gara biyya keenya keessatti dhugaa Waaqayyoo waan gaariin arginu. Biyya keenyaaf Waaqayyoomti nagaa haa godhu. Garuu balaan tiraafikaa kun jechuudha yeroo baay'ee inuma kan biyya keenyatti jechuudha. Bara dhiyoo kanas jechuudha naannoo ji'a 3-2 kan hin guunne keessatti mushurraan jechuudha kan fuudhaa deemu fuudhaa reessa fudhachuudha kan deemu jechuudha. Guyyaa har'aa kana fuudha kan jiru fuudhaaf kana reessa warra micayyoo dhaquudhaa deemu lubbuun isaa balaan tiraafikaa kanaan darbite jechuudha. Dhugaa gaafa miidiyaa kanarratti argu baay'ee natti dhaga'ame. Namni wanta akkanaa kun nama itti hin dhaga'amne hin jiru. Hundumattuu yoo hin dhaga'ama lubbuun namaa darbu jechuudha. Hin dhaga'ama namni du'aan darbu jechuudha. Duuti yaa akkuma beekamu duudhaa ganamaati Waaqayyo kan uume jechuudha du'a jechuudha. Garuu immoo balaa tasaatiin Waaqayyo lubbuu namaa hin dabarsine. Balaa tasaatiin lubbuun namaa akka hin dabarre dhugaa Waaqayyootiif. Osoo namaa danda'ameetii fi osoo waan namaa danda'ameetii balaa namaa tasaa kan jedhame oduu lubbuun namaa darbuu baatte dhugaa baay'ee gaariidha. Maaliif amma namni 40 kun dhugaa akka miidiyaa kana irratti dhaga'aa jirutti kun abbaa filmaa akkasumas haadha fintalaa warri kun gaafa imala manaa ba'anii daa'ima xixiqqoo qabaachuu danda'u, balbala cufatanii ba'uu danda'u, balbala banaa godhanii ba'uu danda'u dhugaa ijoollee xixiqqootti gatanii. Amma gaafa akkasitti keessa gadi buunee ilaallu daa'imti suni hafteetti kophaa isheetti dhugaa Waaqayyootiif. Abbaa malee hafuun, haadha malee hafuun warra haadhaaf hin qabneef, warra abbaaf hin qabnetu beeka. Dhugaa wanti tokko gaafa namarra ga'u beekan malee gaafa ilaalanii qandii namatti fakkaachuu danda'a. Tapha namatti fakkaachuu danda'a jechuudha. Kanaaf Waaqayyo gooftanii firoottan isaaniitiif jajjabina haa kennu, ollaa isaaniitiif jajjabina haa kennu, ijoollee isaaniitiif illee jajjabina haa kennu, hiriyoottan isaaniitiif illee jajjabina haa kennu dhugaa. Isaan immoo lubbuu isaanii haa maaru. Waaqayyo mirga qulqullootaa isaan haa godhatu. Dhugaa baay'uma nama gaddisiisa. Dubbachuufis hin ulfaata, dhiisuudhaafis hin ulfaata. Waaqayyo garuu biyya keenya keessattiif nagaa haa buusu. Biyya keenyaaf nagaan haa bu'u. Biyya keenyaaf gammachuun boqonnaan haa ta'u. Dhugaa amman dhaga'u, amma miidiyaa kana fayyadamu ani waa tokko waan gaarii, waan nama gammachiisu, waan sammuu namaatiif boqonnaa kennu biyya keenya keessatti hin dhaga'us, hin argus. Garuu Waaqayyoon galmee kanaa jijjiiru. Dhugaa namni sana maal akka ta'e hin beeku garuu dhugaa Waaqayyootiif. Namattis faraduu fi miti. Namatti faradis itti faradamaa dubbii sagalee Waaqayyoo waan ta'eef jechuudha. Kanaaf ilaallachaa adeemu. Balaan tiraafikii kun dhugaa mee itti hubadhaatii yaada ilaalaa. Yeroo baay'ee bakka biyya keenyatti hin mudatama.
Dhugaa amma garuu dhugaa dubbachuu fi yeroo biyya ambaa kana ilaaltu yeroo biyya arabaa kana ilaaltu makiinaan baay'eedha bakka baay'ee baay'ata. Garuu balaa tiraafikaa wanta jedhame yookaan biyyoota gurguddatti waan ta'eef karaan isaaniis baay'ee kan mijataadha. Hin argamu jechuudha. Baay'inaan hin jiru jechuudha. Garuu balaan tiraafikaa kun gara biyya keenyaa gara Afrikaawii kana baay'ee baay'ata jechuudha. Lubbuun namaa balaa isaatiin darbuudhaan baay'uma baay'ata. Garuu namni keenya yeroodhuma hooyi jedhee boo'ee maal jedhee miidiyaa kanarratti olii gadi afaarsee dhiisa malee maaliif balaan tiraafikaa kun uumame? Maaliif karaatu sababa maaliitiif karaa sirrii miti? Iddoon sun maaliif sababa hanqina maaliitiif lubbuun namaa kun darbaa jedhee namni xiyyeeffatee iddoo sana ilaalu hin jiru jechuudha. Mootummaa yoo ta'e naannoo sana jiraattota naannoo sana yoo ta'e yeroodhuma hooyi jedhanii dhiisu malee namni balaan tiraafikaa kun maaliif uumamaa? Karaa sirrii miti moo? Namicha oofaa jiru sanatu ogummaa hin qabne moo? Maali? Tarii yookaan dhugee oofaa jira laata? Tarii yookaan maali laata? Jedhee namni xiyyeeffatee biyya keenya furmaata kennu tokkollee hin jiru dhugaa waaqaa. Garuu amma torbee tokko amma torbee lama walii gadi miidiyaa kanarraa hin deddeemu. Ashaangulliitiin kun tolee kan boo'ichaa jechuudha. Irratti laxxafanii maxxansanii boo'anii dhiisu jechuudha. Kuni furmaataan ta'u garuu dhugaa waaqaa dubbachuuf taananii waaqayyo furmaataa haa godhu malee osoo maaliif daandiin kun iddoo sun maaliif balaan kun uumame? Maaliif lubbuun amma kanaa darbee jedhee namni tokkotti xiyyeeffatee iddoo sanitti dubbatee tariitii boru uumamuu dhiisuu danda'a. Hin beekamu boru uumamuu dhiisuu danda'a. Iddoo sun karaa sun sirrachuu danda'a jechuudha. Garuu namni keenya namni waa'ee akkasii hojjetu dhugaa baay'inaan hin jiru jechuudha. Maaliif lubbuun namaa darbaa jedhee namni xiyyeeffatu hin jiru. Dhugaa waaqaa dubbachuuf taanaan. Inni kun miidiyaa ofii ittiin guddifachuuf ta'uu yaaduu danda'a. Inni kun maal gochuu yaaduu danda'a. Dhugaa waaqa warri aangoo qaban warri waan kana mul'isuudhaaf tattaafatan hin jiran bakka. Boo'anii dhiisu duwwaa. Moshiniin kun tolee ashaangulliitiin boo'ichaa kun tolee isa wal darbatanii bahu jechuudha. Garuu waaqayyoo warra lubbuun darbatan lubbuu isaanii mirga qulqulloota isaa yaa godhatu lubbuu isaanii yaa maaru. Hiriyoota isaaniitiif jajjabina haa kennu. Ijoollee isaaniitiif jajjabina haa kennu. Haadha isaanii abbaa isaaniitiif waaqayyo gooftaan jajjabina haa kennu. Gadda akkasii waaqayyo gooftaan nu haa oolchu. Biyya keenyaaf nagaan haa ta'u. Biyya keenyaaf gammachuun haa ta'u. Biyya keenya wanti gaariin haa dhaga'amu. Wanti gurratti nama tolu haa dhaga'amu. Waaqayyo gooftaan galmee gaddaa yaa garagalchu. Waaqayyo gooftaan galmee boo'ichaa yaa garagalchu. Warra boo'ee gadde immoo gooftaan isaaniif gammachuu isaanii haa godhuuf. Gooftaan gammachuu isaanii haa godhuuf jennaan nuti kanuma waaqayyo kadhannaa kan gochuu dandeenyu kana qofadha malee homaa gochuu hin dandeenyu. Waaqayyo immoo hin jira inni hunduma gochuu danda'u. Jajjabina biyya keenyaaf haa ta'u dhugaa. Biyya keenyaaf nagaan gammachuun haa ta'u. Bakka jirutti haa kadhannu dhugaa. Mee haa kadhannu. Namni tokkos namni lama ta'ee dhugaadhaan yookaan dhugaame balaa hin oolta. Waaqayyo balaa nama oolcha. Waaqayyo gaafaati gara isaatti gara gorte garaa kee qulqulluu waan namaa si oolcha. Dhugaa waan biraatii miti jechuudha. Nagaan na oolchi, nagaan na bulchi jechuun kun nutti waan guddaa ta'uu danda'a. Garuu inni kun waan guddaadha jechuudha. Waan salphaa hundi ta'uu fakkaata. Garuu nagaan na oolchi, nagaan na bulchi jechuun baay'ee waan guddaa jechuudha. Waaqayyo gaafa nagaan nu oolchi, gaafa nagaan nu bulchi jennu sirriitti isa waaqayyo namaa dhaga'udha jechuudha. Kanaaf waaqayyo biyya keenya nagaa godhu warra du'aniif immoo gooftaan mirga isaanii isaan haa oolchu lubbuu isaanii isaan haa maaru jechuu jaalannaa eebbifama.